Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota wiirtuu ispoortii. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha odeeffannoowwan ispoortii biyya keessaa fi biyya alaa qabannee isiniif dhiyaanneerra haga xumuraatti nu waliin tura. Odeeffannoo biyya keessaan yeroo eegallu qophiin Pirimeer Liigii Oromiyaa fi magaalaa Asallaatti mariin taasifame. Pirimeer Liigiin Oromiyaa hundaa'ee turtii waggaa tokkoon osoo hunguutiin taphattoota ciccimoo akkasumas ogeessotaa fi murteessitoota kubbaa miilaa hedduu biyyaaf kan gumaache bara kanas hawwii guddaan eegamaa jira jedhame. Liigichi Sadaasa 14 bara 2018 magaalaa Asallaatti kan eegalu yoo ta'u, qophiiwwan dorgommii duraaf koreewwan dorgommii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa fi hooggantoota magaalaa Asallaa waliin mariin bal'aan taasifameera. Kantiibaan magaalaa Asallaa obbo Simee Tsaggaa'ee magaalaan Asallaa qopheessituu dorgommichaa ta'utti gammadoo ta'uu kan ibsanii fi qophii barbaachisu hunda taasisaa akka jiranis dubbatanii jiru. Liigiin gadaa umurii 17 gadii dhiirotaan gareewwan 14 kan galmaan yoo ta'u, guyyaan galmee goolabamuuf guyyoota 2 qofaatu hafee jedhame. Gareewwan hanga ammaatti galmaan keessaa Leeqaa, Gudar, Adaabaa Tokkummaa, Shaggar Koyyee Faccee, Dirree Hincinni, Abdii Boruu Roobee, Dodolaan Himii, Awwaash Baankii, Madda Walaabuu Bidiree, Abdii Boruu Furii, Liiban Jaawwii, Galaan Guddaa, Aqaashaa fi Dodolaa ta'uun gabaafamee jira. Tapha Waancaa Itoophiyaa kuffisanii darbuu kamisa guyyaa har'aa isteediyeemii magaalaa Finfinneetti geggeeffamee ooleera. Kilabiin kubbaa miilaa magaalaa Shaggar dhiiraan tapha Waancaa Itoophiyaa kuffisanii darbuu guyyaa har'aa Baardaar waliin isteediyeemii magaalaa Finfinneetti taasiseen hanga boqonnaatti qabxii malee 0 qixa bahanii jiru. Tapha boqonnaa duraa irratti morkiin gamlachuun turus garuu garagalchiitti jijjiiruun hin danda'amne. Boqonnaa deebiinis tapha morkii cimaatiin daqiiqaa 63 irratti Amaanu'eel Gabra Mikaa'el akkasumas daqiiqaa 71 irratti Girmaa Disaasaa galchii walduraa duubaan Baardaariif lakkoofsisanii jiru. Haaluma kanaan tapha yeroo idilee isaatiin Baardaar galchii 2-0 kilaba magaalaa Shaggar injifatee jira. Qabxii argate kanaanis garee kurnaffaa gara marsaa sadaffaatti darbanis ta'ee jira. Jaallattoonni fi deeggartoonni kilaba lachuu guyyaa har'aa sa'a 7 irraa eegaluun isteediyeemii magaalaa Finfinneetti argamuun kilaboota lachuuf deeggarsa olaanaa taasisaa oolaniiru. Odeeffannoo biyya bakkeerraa argannetti yeroo ceenu taphataan sarara gidduu lammii Speen Maark Kukureellaa Baarseloonaa injifachuu dandeenyaa jedheera. Taphataan sarara gidduu lammii Speen Maark Kukureellaan tapha torbee dhufu Cheelsiin Shaampiyoons Liiga Awurooppaa irratti Baarseloonaa injifachuu akka danda'u dubbateera. Gareen keenya akkaataa tapha Baarseloonaa hubachuu jalqabaniiru kan jedhe Kukureellaan sun rakkoo isaanitti ta'eera jechuun dubbateera. Ittisa cimaa hin qaban. Tapha hunda irratti galchii malee yoo baate taphoota injifachuun rakkisaadha jechuun Kukureellaan dubbateera. Waa'ee tapha kanaa yeroo dubbatu Kukureellaan Baarseloonaan yeroo hundaa Baarseloonaadha. Taphoota gaarii waan qabaniif nuti akka salphaatti ni ilaallu. Itti dabaluunis taphichi tapha cimaa ta'a jechuun dubbachuudhaan garee gaarii qabna, yeroo gaarii keessa jirra, tapha gaarii ta'a, qabxii 3 argachuu dandeenyas jechuun dubbateera. Waancaa hunda injifachuu waan barbaannuuf Arsenaaliif taphanna jechuun Deevid Raayyyaa dubbateera. Goolii eegaan Arsenaal Deevid Raayyaan fedhiin garee isaa Pirimeer Liigii Ingiliz injifachuu qabu olaanaa ta'uu ibseera. Nuti Arsenaalidha kan jedhe Deevid Raayyaan Pirimeer Liigii Ingiliz injifachuu akka barbaadan dubbateera. Waancaa hunda injifachuu barbaanna. Kanaafidha Arsenaaliif taphataa kan jiru jechuunis dhaga'ame. Waancaan Pirimeer Liigii Ingiliz ammallee fagoo akka ta'e kan dubbate goolii eegaan kun taphoota 11 qofaa taphanne waan ta'eef suuta itti yaaduu qabna jechuunis dubbatee jira. Real Madrid maqaa dirree isaatii jijjiiree jira. Kilabiin Speen warra Los Blancos Real Madrid maqaa dirree isaatii irratti fooyya'insa taasisuun haastaa isaas jijjiiruu ibsee jira. Kanuma hordofuun maqaan duraan Santiago Bernabéu ture gara Bernabéu qofaatti akka ta'u ibsee jira. Dabalataanis haastaan dirrichaa akkaataa suuraa dirricha ibsutti jijjiirameera jedhame. Madrid kana kan raawwataniif daldala walii wal qabateetis jedhame. Maqaan dirree kanaas taphataa gameessa isaanii duraanii Santiago Bernabéu'n moggaafamuun isaa ni yaadatama.
Taphattooti ganama waan rafaniif shaakaloo hojjechuu hin jaallatan jedhame jechuun leenjisaan lammii Poorchugaal dubbatan. Leenjisaan lammii Poorchugaal Carlos Queiroz ji'oottan dura leenjisaa Oomaan ta'anii muudamuun isaanii ni yaadatama. Leenjisaan kun wanti haaraa ta'e biyyichatti isa quunnamuu dubbatanii jiru. Taphattooti ganama waan rafaniif shaakala hin taasisan jechuun akeekkachiisinaaf kennameera jedhan. Kanaaf guyyaatti yeroo 2 hin shaakalan, galgala qofa akka isaan shaakalan taasisanis jedhaniiru. Liigiin biyyattii kubbaa miilaa Oomaan balleessee jira jedhan. Tapha liigichaa tokko laaluuf deemee deeggartoota 6 qofaatu dirree dhufes jedhaniiru. Taphni liigichaas waan nama hin bohaarsineef deeggartooti dirree hin dhufanii jedhan. Anaanis achitti hirribina qabee ture jedhaniiru. Akkasitti hojjechuu itti fufu taanaan leenjisaan akka koo isaan hin barbaachisu jechuun leenjisaan kun dubbataniiru. Chelseaf mallatteessuun koo dogoggora guddaa ture jechuun Aubameyang dubbateera. Taphataan sarara fuulduraa Arsenal, Dortmund, Barcelona fi Chelsea duraanii Pierre-Emerick Aubameyang jijjiirraa gara Chelseatti taasisee ilaalchisuun yaada kennee jira. Chelseatti maluun koo dogoggora guddaa ture jedhe. Kunis immoo dogoggora akkaan guddaa ta'edha jedheera. Yeroo sanatti Barcelona keessatti miira badaarran ture. Barcelonaan taphataa gurguruu qaba ture. Taphataan isaan gurguruuf barbaadan ammoo anaa fi Diipaay keessaa nama tokko ture. Kilabni ana mallatteessuuf dhufe tokkichis Chelseadha jechuun jijjiirraa sanatti akka gaabbe dubbateera. Gulaalli waancaa addunyaa zoonii Afrikaa marsaa xumuraatiin har'a galgalaa Naajeeriyaan Gaaboon waliin, Kaameroon ammoo Koongoo Rippaabilik waliin ni taphatti. Ramaddii 9tti qoodamuun geggeeffamaa kan ture gulaalliin waancaa addunyaa zoonii Afrikaa ramaddii isaaniirraa biyyooti tokkoffaa ta'an kallattiin yoo darban, biyyoonni sadarkaa lammaffaa ba'an qabxii galmeessisan irratti hundaa'uudhaan tapha marsaa mo'atanii darbuu ni taasisu jedhame. Biyyooti 4 marsaa kanaaf kan ga'an yoo ta'u, Morokoo irratti tapha isaanii kan geggeessanis ni ta'a. Waltajjii guddaa kanarratti argamuuf Naajeeriyaan Gaaboon waliin ni taphatti. Tapha kanaan Gaaboon Naajeeriyaaf qormaata ta'uu dandeessis jedhameera. Galgala har'aa sa'aatii 4tti ammoo Kaameroon Democratic Republic Congo waliin ni taphatti. Biyyoonni kun lamaan ramaddii isaaniirraa sadarkaa lammaffaan xumuruun walitti dhufan. Odeeffannoo keenya xumuraatiin Poorchugaal fi Firaans waancaa addunyaaf darbuu isaanii mirkaneeffachuuf ni taphatu. Gulaalliin waancaa addunyaa kan biyyoota Awurooppaa har'a galgala ni adeemsifamu. Ramaddii 6ffaa qabxii 10 dursaa kan jirtu Poorchugaal waancaa addunyaaf darbuu ishee mirkaneeffachuuf har'a galgala Ayirlaand Rippaabilik waliin ni taphatti. Poorchugaal tapha kana injifannaan kallattiin darbuu ishee ni mirkaneeffatti. Ramaddii kanarraa Armeeniyaan Hangarii waliin ni taphatti. Firaans ammoo sa'aatii 4 fi daqiiqaa 45 irratti Yuukireen waliin kan taphattu yoo ta'u, tapha kana injifannaan kallattiin darbuu ishee ni mirkaneeffatti. Firaans ramaddii isheerraa qabxii 10 dursaa jirti. Itaaliin ammoo Moldovaa waliin ni taphatti. Ramaddii Itaalii kanaa Noorweey dursuu irratti kan argamtu yoo ta'u, Itaaliin ammoo lammaffaa irratti argamti. Noorweey ramaddii kanarraa Istooniyaa waliin ni taphatti. Itaaliin injifatamnaan Noorweey darbuu ishee ni mirkaneeffatti. Waancaa addunyaaf darbuu ishee kan mirkaneeffatte Ingilaandii Saarbiyaa waliin ni taphatti. Andooraan ammoo Albeeniyaa waliin ni taphatti. Egaan kabajamtoota daawwattoota wiirtuu ispoortii odeeffannoon galgala kanaaf qabannee kan hangammaa ture YouTube keenya subscribe gochaa odeeffannoowwan ispoortii afaan waliin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.